Abiy Ahmed waan kufu biyya kanatti. Paartii isaas biyya kanas naannoo kanas fuudheeti kan kufu yookaan kufu taate. Kanaaf Abiy kuffifna jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Abiy waan ta'eef miti abbaa fedhe haa ta'u bakka isaa sanitti. Kanaaf ummannis murnoonnis of eeggannoo godhuu qabanii innis immoo gommaa ofii akka of jalaa murre of eeggannaadhaan deemuu qaban jedha. Mee Jawaar asirratti yeroo baay'ee Jawaar Mohaammed Dr. Abiy Ahmedii hin mormaa kan jedhutu qeeqni akkasaas jira. Kana irratti maal jettu? Yeroo hedduu nan morma. Sababni isaas shofeera baabura kanaati. Baabura kana keessa tasaafarii hedduu jira. Raddaatiin immoo jira. Raddaatii san keessa tokko ana. Okay? Raddaatiin shofeera baabura keessa taa'u tokko takkaa'u makiinaa keessa otoobisii keessatti yeroo tasaafariin rakkise tasaafariidhaan tasgabbeessuu danda'uudha qaba. Kanaaf raddaatii ta'e qaba. Yeroo immoo shofeerri fakkeenya yoo hirribni qabee karaarraa goru taate dammaqsuu danda'uudha qaba. Yoo saffisa akka malee kan deemu taate saffisa laaffii jechuu ni qaba. Yoo suuta kan deemu taate itti dabali jechuu ni danda'uudha qaba. Kanaaf akka raddaatiitti yeroo hundaa harka dhayaa fi deemii kan jedhu kuni it is wrong. Dhugaa jetti mu callifnee harka kan dhoofnuuf taate akkuma reebu jetti qilee seenee lullee qilee naqa. Kanaaf narraas ta'ee hayyoota biraarraas kan eeggamu tifoozoo ta'uudha miti. Tifoozoo baay'ee qaba. Akka miseensaatu ODP keessaa miliyoona 5 qaba. Har'a immoo biyyi guutuun isaaf harka dhayaa jirti. Beektaa ati shofeera taate makiinaa tokko keessatti tasaafariin akka malee yoo harka dhaye sin ashata. Hoggaa kararraa mayitus arguu dhabuu dandeessa. Gaara hoggaa qabattus arguu dhabuu dandeessa. Hojiin raddaatiidha. Tasaafarii wajjin harka dha'uu miti. Hojiin raddaatiidha. Karaa isaaf laaluudha. Tasaafarii isaa laaluudha. Goommaan laaffate moo laaffanne goommaan yoo laaffate itti guutuufidha. Gaasni yoo dhume bu'ee itti guutuufidha. Shofeertichi immoo hoggaa dongore inni itti mul'ate shofeertichi waan hin agarre raddaatii waan baay'ee arguu danda'a. Kanaaf warri akka ani isaa tifoozoo ta'u barbaadan dongora. Inni illee akkas yaadanatti fakkaatu baay'ee ta'uwee qabatamatti immoo taate osoo amma hin beekta baasii keessa yoo beekte baasiin xiqqoo yoo laaffate kan utaalee taakkoo jala kaa'u raddaatiidha. Tasaafarii yookiin irraa utaalee dheessa yookiin lafa qabata. Warri har'a isaa tifoozoo ta'ee akka malee harka dha'uuf kuni gaa biyyi tun rakkootti seente hundi ishii warri alaa dhufte alatti deebiti. Warri biyya kana inni alaa qab jedhee dhokata. Hin beekna. Okay? Kanarraa kaane muummichi ministeeraa hoggaa inni tolche sirriidha. Hoggaa alagaan itti ta'e alagaa irraa dhoofna. Hoggaa inni dongore immoo dongortee karatti deebii jennaan. Kanaaf waan waraddaas irraa eeggamu godhaa jirra malee waan sadii adda uumaa godhaan jiru.